Kaayyoon keessan garuu maali? Kaayyoo yoo hin qabaanne barnoota keessaniin dadhaboo taatu. Kaayyoo yoo hin qabaanne amantii keessaniin dhibaa taatu. Kaayyoo yoo hin qabaanne kitaaba barnoota keessaniin ala kan biraa hin dubbistan. Kaayyoo yoo hin qabaanne araada keessa seentan. Kaayyoo yoo hin qabaanne amala gaarii yookaan diisiipiliinii hin qabdan. Kaayyoo yoo hin qabaanne karaan hunduu sin fudhata. Ni qamaana yoo isiniin jedhan tole jettan, ni xuunna yoo isiniin jedhan tole jettan, jaalallee koo ta'i yoo isiniin jedhanis tole jetta. Nama ajaa'iba miti? Hin didduukaa. Sababni isaa wanti tole jettaniin tokko yoo hin jiraanne wanta hundaaf tole jettan. Achiin booda nama salphaa ordinarii kan hoomaa hin goone, kan hoomaa hin hojjenne, hoomaa kan hin ijaarre, rakkoo haadha fi abbaa isaa kan hin furre, biyya isaa kan hin yaamsisne, uumaa isaa kan hin boonsine nama salphaa taata. Nama salphoon baay'eetu jiru. Waggaa 15 booda barsiisaan keessan deebi'aa koottaa osoo isiniin jedhee meeqa keessanitu jireenya boonsaa ta'e ijaarrattanii dhuftan? Meeqa keessanitu gurra qabdan? Meeqa keessanitu biizinasii guddaa jalqabdan? Meeqa keessan? Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biroon hanga wal agarrutti nagaan naaf turaa. Baay.